Itoophiyaa fi Aksum. Kutaa Dabreerratti akka tuqametti maanitoon yeroo jalqabaatiif luuga Girkiitti moggaasa Itoophiyaa jedhu kan itti fayyadame dhaloota Kiristoosiin dura jaarraa 400ffaa keessa ture. Barreessitoonni Girikoota durii waa'ee hidda mootummaa Kuushii yookaan Itoophiyaa ilaalcha yaadinsa malalchiisaa fi dinqisiisaan guutame qabaataa turan. International Standard Bible Encyclopediaan akka jedhetti Girikoonni durii ji'oogiraafii Itoophiyaa hubachuu isaan dhibee Itoophiyaan daangaa ishee hanga Hindii akka ga'u ni barreessu ture. Akkuma kanatti bitaa itti ta'urraa kan ka'e Itoophiyaa teenya tan har'aa yommuu Hindii jedhanii waamanis ni dubbifna. Lagni Abbayyaa akka Itoophiyaa har'aa ka'u ibsuudhaaf jaarraa 100ffaa dhaloota Kiristoosiin dura Diyoodoraasis Sisilii laga Abbayyaa kan ka'u biyya Hindirraa jechuudhaan barreesse. Macaafa qulqulluu keessatti Kuush jedhamaa tan waamamtee fi luuga Girkiitiin hiikaa Itoophiyaa jedhu tan argatte mootummaan Kuush yookaan Itoophiyaa hayyooleen seenaa yeroowwan sadiitti qoqqoodu. Isaanis kan Naappaataa waggaa addunyaa 750 takka hanga 542, kan Meerooy waggaa addunyaa 542 hanga dhaloota Kiristoosiin booda bara 339 yookaan 350 fi garee X yookaan X group fa'aadha. Macaafni qulqulluun seera uumamaa boqonnaa 10 keewwata 6 irratti akka ibsetti Kuush ilmaan Haam gidduu isa tokko ture. Innis dabaree isaatiin ilmaan Sabaa, Ewulaat, Sabataa, Raayimaa fi Sabaqaataa jedhaman dhalfate. Ilmaan yookaan sanyiiwwan Kuushii gara kutaa addunyaa adda addaatti kan bibbittinaayan yommuu ta'u, saboonni Kuush akkanuma Suudaaniin keessatti hawaasa guddaa ta'anii turan. Armaan olitti akka tuqametti Gibxoonni Kuushiin naannoo waggaa addunyaa 1520tti to'atanii jaarraawwan 5 booda waggaa addunyaa 1070tti Kuush bilisa baatee jirti. Kanaan booda itti mootummaa Kuushii hundeeffameera. Naannoo waggaa addunyaa 727tti itti mootummaa Kuushii mooticha Piyaaniin yookaan Piyee itti mootummaa Gibxii 25ffaa weerare. Hanga waggaa addunyaa 653ttis Gibxiin bite. Iddoowwan taa'umsi itti mootummaa Gibxii isa 25ffaa kana Naappaataa Suudaan ture. Yeroo Piyaa fi Tirhaaqitti itti mootummaa kun sanqii yookaan haraatii guddinarra ga'ee ture. Tirhaaq umrii isaa walakkaa Gibxiin bituun kan dabarse yoo ta'u Asoraawiyotootiin wal waraaneera. Waggaa addunyaa 674ffaatti isaa Hardoon kan durfame waraana weerartootaa kan Osooriyootaa injifateera. Ta'us waggaa 3 booda injifatame Gibxiin gad furee boodaaf dirqame. Kuush yookaan lugaa Girkiitiin Itoophiyaan yeroo Gibxiin itti bitaa turte kanneen dubbatan keeyyattoonni macaafa qulqulluu ni jiru. Fakkeenyaaf waa'ee Tirhaaq akkanatti tuqameera. Tirhaaqaan mootii Itoophiyaa isa loluudhaaf dhufaa akka jiru Seenaahireeb yommuu dhagee Hisqiyaas mootii Yahudaatti namoota erge. Mootota isa lammaffaa boqonnaa 19 keewwata 9. Tirhaaqaan mootiin Kuush isa loluudhaaf dhufaa akka jiru Seenaahireeb yommuu dhagee Hisqiyaasitti namoota erge. Isaayyaas 37:9. Macaafni qulqulluun boqonnaa 12 lakkoofsa 1 irratti akka ibsutti Nabi Musaan yookaan Museen nageenyi isaan irratti haa bu'u yeroo Gibxitti turetti haadha warra lammii Kuush yookaan Itoophiyaatti fuudheera. Taa'umsi hidda mootummaa Kuush Naappaataan waggaa addunyaa 300tti gara Meerooy jijjiirame. Encyclopediaan Itoophiyaa jaldii 7ffaa fuula 936-937 irratti akka ibsetti Meerooy kan argamtu magaalaa guddittii Suudaanii tan har'aa Kaartuumiin irraa gara kaabaatti kiiloomeetira 180 fagaatteetti. Amma hojiirra kan jiru saayinsiin hawaasaa kan kutaa 6 kitaabni barataatis waa'ee dhuma kana barreessee jira. Naappotaatti aantee magaalaa guddoo mootummaa Kuushii tan turte Meerooy naannaa Kaartuumii har'aa akka turte akkanatti ibsa. Waggaa addunyaa 666 booda mootummaan Kuushii bulchiinsa isaa gara kibbaa babal'isuudhaan akka jalqabe beekuuf danda'ameera. Magaalaan guddittiin mootummichaatis gara qarqara dhihaa laga Naayilii jijjiiramtee turte. Magaalaan guddoon tun Meerooy jedhamuudhaan beekamti ture. Meerooyin yeroo sanii Kaartuumii ammaarraa gara kaabaatti fageenya kiiloomeetira 150 irratti argamaa turte. Kutaa bulchiinsa haarawaan qaroominni Kuush waggaa 1000 ol turuu danda'eera.
qaroominnis qaroomina meeroo jechuudhaan beekamaa ture. Saayinsii hawaasaa yookaan kitaaba barataa kutaa 6ffaa fuula 7. Dhiibbaa Gibxii irraa kan ka'e meerooyin keessatti piraamidoonni lakkoofsi isaanii 200 ol ta'an hojjetamaniiru. Piraamidoonni kunneen akaakuu sadiitti kanneen qoodaman yommuu ta'u, hayyooliin Nuubiyaan Pyramids jechuudhaan waamu. Piraamidoonni kunneen hammamtaan piraamidootan Gibxii irraa adda jiru. Ministeerri barnootaa Ifeedrii kan qopheesse kitaabni barataa piraamidootan kan hojjetaman akka reeffii mootummootaa keessatti boqochiisuudhaaf ta'e akkanatti ibsa. Sudaan durii keessatti uummattoonni Kushii reeffa moototaa boqochiisuudhaaf akka isaaniif mijaa'uuf piraamidoota hojjetan ture. Piraamidoonni kunneen meerooyin keessatti argamu. Saayinsii hawaasaa kitaaba barataa kutaa 6ffaa fuula 7. Teessoo mootummaa Kushii tan turte Meerooy mootiiwwan hedduu qabaataa tan turte yoo ta'u, hundinuu maqaan isaanii kan waliitiin Kindaakee yookaan Hindaakee kan jedhuun waamamaa turan. Kindaakeewwan yookaan mootiiwwan Meerooyin keessa turan gidduu waggaa addunyaa 345 hanga 332 tan mootomte Peelek irraa kaasee akka laayidimanii kanneen turan gidduu eenyummaan 10 akkanii beekamuuf danda'ameera. Kanneen gidduu hojii ergamtoota boqonnaa 8 lakkoofsa 27 irratti waa'ee mootittii Kuushota yookaan Itoophiyaanota Kindaakee kan himu odeeffannoon arkeeoloojii Suudaan Kaagaa keessatti argameera. International Bible Standard Encyclopedia fi Wikipediaan akka ibsanitti akka lakkoofsa Awurooppaanotaa bara 1834 Joosef P. Felliniitiin qodaawwan adda addaa kan argaman yoo ta'u, faayonnis keessatti argamu. Yeroo ammaatti muuziyeemii yookaan godambaa Beerliinii fi Muunik Jarman keessatti argamu. Akka lakkoofsa Awurooppaanotaa bara 1844tti arkeeolojistootaa fi qo'ataan Kaarl Riichaard Liibsiyaan suuraalee adda addaatii fi odeeffannoo durii hedduun argamanii jiru. Macaafni qulqulluun hojii ergamtootaa boqonnaa 8 keewwata 27 irratti akkana jedhama. Kunoo namichi xu'aashiin tokko itti dhufe. Namichi kun qabeenya Kindaakee mootittii warra Itoophiyaa hundumaa irratti abboomaa ture. Inni Waaqayyoof sagaduudhaaf Yerusaalem dhaqee ture. Dhuunfaan Itoophiyaanichi kun Yerusaalemiin muuduuf akka dhaqee eerameera. Ta'iin kun akka lakkoofsa Awurooppaanotaa bara 37 kan raawwatame ture. Hordofaa amantii Yahudaa kan ta'e dhuunfaan Kuushii kun kadhannaadhaaf gara Yerusaalem adeemee achitti yeroo hordofaa Yesuusiitiin aagamu itti mootummaa Aksumii reefu kiristaana fudhachuudhaaf waggoonni 300 ishee hafa ture. Yommuu sanitti amantii Yahudaatis Aksumiin keessa hin turre. Aksumoonni waaqeffattoota waaqayyoolii turan. Isuma kana mootummaa isaanii hooggantoota Aksumootaatiif kanneen barreeffaman barruuleen dhagaarraa hedduuwwan ni mirkaneessu. Hojii ergamtoota boqonnaa 8 keewwata 27 irratti tan eeramte Hindaakeen yookaan Kindaakeen akka mootittii Meerooyii taate hayyuuleen hedduuwwan ibsaniiru. Macaafni qulqulluun reefu barreeffamee osoo hin raabsamin dura akka lakkoofsa Awurooppaanotaa bara 79tti kan du'e Piliiniin yookaan Piliinii Kindaakee tan jedhamte akka mootittii Meerooyii Suudaanitti turte barreesse. Mootummaa Kuushii yookaan Itoophiyaa booda tureetiin Itoophiyaa kaabaa har'aatti yookaan Tigraay keessatti dhaloota Kiristoosiin duratti jaarraa 800 hanga 7ffaatti mootummaan Daamaat hundeeffamee ture. Magaalaan guddoon isaa Yahaa akka ta'e amanama. Ta'us dhaloota Kiristoosiin dura jaarraa 5ffaa keessatti kufeera. Gara mandaroota yookaan naannolee adda addaa qoqqoodamanii xixinnaaleettis jijjiirameera. Ammoo jirra kan jiru kitaabni seenaa kan kutaa 9ffaa waa'ee mootummaa Daamaat kana akkana jechuudhaan ibsa. Mootummaan Daamaat ka'umsa Aksumiitiin xiqqoo ishee dursee kan ture yoo ta'u, giddugala ishee magaalaa Aksum irraa gara kibbaatti dhiyeenyarra ture. Waa'ee mootummaa kanaa odeeffannoon kan argame maddeen arkeeoloojii naannichaarraa ture. Hooggantoonni Daamaat tokko tokko aankii siyaasaa fi amantaa Arabiyaa kibbaa kan ta'e Mukaarib kan jedhamu itti fayyadamaa turan. Kunis Daamaat Arabiyaa kibbaa wajjin hariiroo alaa hundeeffatee akka ture mul'isa. Kana kan nu hubachiisu hooggantoota Daamaat keessaa tokko dhaloota Kiristoosiin dura jaarraa 5ffaa keessa kan lafa kaa'e barruulee dhagaarraatiin yookaan inscription yommuu ta'u,
Daamaatis qarqara galaana diimaa irratti malkee yookaan buufata galaana Andulisii fayyadamaa turte. Ministry of Education History Student Textbook Grade 9 2005 Mega Publishing Enterprise Addis Ababa page 15. Baay'ee son turin gara naannichaatti dhaloota Kiristoosiin dura jaarraa afuraffaa fi shanaffaa biyya Yemen irraa baqattoonni Arabiyaa kibbaa yookaan Saabaanota dhufan naannicha irratti qubatanii jiraachuu eegalan. Akka ilaalcha hayyoolee garitti mootummaan Aksum dhaloota Kiristoosiin dura jaarraa tokkoffaa keessatti gandoota Saabaanotaatiin hundeeffame. Hayyooleen biroo garuu Aksum akka suufama hidda mootummaa Daamotaa taate amanu. Arabiyaa kibbaa yookaan Yemen irraa kanneen dhufan baqattoonni Saabaanotaa biyya isaaniitti waaqeffatamaa kanneen turan amantiiwwan waaqeffannaa waaqayyooliin qabatanii kanneen dhufan yoo ta'u, waaqayyooleen yookaan taabotonni Astar yookaan Afroodayat, Veenas yookaan kan Girikoota, waaqayyo addeessaa fi waaqayyo aduu kanneen jedhaman waaqayyooliin keessatti argamu. Aksumoonni waaqeffattoota taabotaa yoo ta'an, isuma kana kanneen mirkaneessan ragaaleen arkeoloojii hedduun argamaniiru. Fakkeenyaaf Yaahatti dhaloota Kiristoosiin dura jaarraa 500ffaa akka hojjetame kan tilmaamamu Al-Muqaa keessatti argama. Dhaloota Kiristoosiin booda jaarraa jalqabaa irratti moggaasni Aksum jedhu eegalame. Akka lakkoofsa Awuroopaanotaa jaarraa 100ffaatti kan barreeffame Periplus of the Erythraean Sea keessatti Aksum tuqamee jira. Barreeffama kana irratti hoogganaan Aksum Zookaalis jedhamee akka malkee Andulisii bulchuu tuqeera. Dhuunfaan Zookaalis jedhamu kun akka hoogganaa Aksumii kan jalqabaa ta'e kan amanamu yommuu ta'u, mootummiinsi isaa akka lakkoofsa Awuroopaanotaa naannoo 100tti ture. Dhaloota Kiristoosiin booda jaarraa 200ffaatti Aksum akka qobsama mootummaa Aksumootaa taate Tuulemiin barreesseera. Encyclopedia Ethiopica Volume 1 page 108. Itoophiyaan dhuguma oddala kiristaanaati. Barruu Ahmadiin Jabaliin barreeffame ture. Fufiinsi isaa kutaa biraa keessatti kan dhiyaatu ta'a. Biyyoo Production. Biyyoo Production.